Oromiyaa tiyyoo Sooree koo sooreetti Otoo nuti jirru Naaftu booddeetti. Hordoftoonni chaanaala English for Oromia akkam jirtu. Egaa lesanii jaaffaa kana keessatti waa'ee future perfect tense barannaa. Barnoota har'aa keenya keessattis akka galumsaaf nu ta'utti hiikaa tensii future perfect tense jedhu kana waliin ilaallaa. Lamaffaa irratti ammoo tensii future perfect tense jedhu kana fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa yaada poozitiivaa, yaada negatiivaa fi hima Ingiliffaa yaada gaaffii qabu uumnee itti gaafachuu dandeenyu yookaan itti gaafachuuf nu gargaaru istiraakcharoota adda addaa ta'an sadii wajjin ilaallaa. Sadaffaa irrattis faayidaalee future perfect tensiin hima Ingiliffaa tokko namni tokko uumee yookaan uumnee dubbachuu nu dandeessisu tokko tokkoon adda baafannee waliin ilaallaa. Turtiin keessan egaa hordoftoota keenya haga xumura barnoota keenyaatti chaanaala English for Oromia jedhu kana waliin haa ta'u deemsitti fufa. Welcome back guys. Mee egaa barumsa keenya har'aa akkuma barumsoota keenya kaanii gaaffiidhaan haa eegallu. Mee mucaan Boonsaa jedhamu tokko yaada guyyaa borii sa'aatii kanatti qormaata herreegaa kiyya xumureera hima jedhu afaan Ingiliffaan yoo ibsuu barbaade maal jechuu qaba? Itti yaadaa deebisaa. Mee akka gaaffii lammaffaatti ammoo mucayyoon Boontuu jedhamtu tokko yaada torbee dhufu osoo harmeen kiyya bakka deemtee mana hin gahinan buna danfisa hima jedhu afaan Ingiliffaan yoo ibsuu barbaadde maal jechuu qabdi? Egaa akka hima yaada fakkeenya kanaatti harmeen Boontuu karaa deemaniiru ta'uu danda'a. Boontuunis harmeen ishee torbee dhufu keessa bakka deemtee turtee akka deebitu waan beektuuf manatti buna danfistee akka eegdu ibsaa jirti. Torbee dhufu osoo harmeen kiyya bakka deemtee mana hin gahinan buna danfisa. Buna danfistee eeguu barbaadde jechuudha. Mee hordoftoonni keenya hundi keessan himoota fakkeenyaa lamaan kana afaan Oromoorraa gara afaan Ingiliffaatti hiikaatii dubbachuu yookaan barreessuu yaalaa. Deebii keessanis nuuf barreessuu hin dagatinaa. Comment gochuus ni dandeessu viidiyoo barumsaa kana jalatti jechuudha. Gaaffota lamaan kana jalqaba barumsa keenyaa irratti kan isin gaafanneef egaa hordoftoota keenya akkasumaan miti barumsa keenya har'aa keessatti teensiin nuti barachuuf jennu yaadotaa fi himoota kanneen akka gaaffiitti isiniif dhiyeessine kanaa fi kan kana fakkaatan ibsuuf barbaachisaa kan ta'ee fi kan itti fayyadamnu waan ta'eefidha jechuudha. I'm pretty much sure erga structure sadan hima future perfect tense uumuuf nu gargaaran tokko tokkoon waliin ilaallee booda gaaffota lamaan kana sirriitti deebisuu ni dandeessu jedheen yaada. Sababni isaas future perfect tensiin structure isaa fi akkaataa itti fayyadama isaa qabannaan teensota Ingiliffaa 12 jiran keessaa hima uumnee itti fayyadamuudhaaf teensota salphaa kanneen jedhaman keessaa isa tokko waan ta'eef jechuudha. You just need to keep this point in mind. Welcome back, ladies and gentlemen. Mee egaa hordoftoota keenya
osoo deeply gara barnoota keenya har'aatti hin galiin dura hiika future perfect tense jedhu kanarraa haa kaanu. Future perfect tense jechuunis teensota future tense jedhaman afran keessaa tokko ta'ee akkuma maqaa isaa irraa arguu dandeessanittis teensii taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko ittiin ibsuuf gargaaramnudha yookaan nu gargaarudha jechuudha. Teensii future perfect tense jedhu kanas haalota gurguddoo lama keessatti itti fayyadamna. Haalli inni jalqabaas egaa hordoftoota keenyaa gara fuula duraatti yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon duratti egaa taatee tokko hojjennee akka xumurruu ibsuu yeroo barbaannudha. Yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon duratti wanta tokko hojjennee akka xumurruu yeroo ibsuuf barbaannu teensii future perfect tense jedhu kana fayyadamna jechuudha. Egaa asirratti yeroo murtaa'aa ta'e tokko yeroo jennu yerichi specifically adda baafamee kan lakkoofsaan ibsamuu ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaafis yeroo murtaa'aa gara fuula dura keenya jiru kanneen akka at 2 o'clock 8 am 4th of July jedhan akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Kanneen yeroo specifically barreeffamaan yookaan lakkoofsaan ibsaman waan ta'eef warreen kana yeroo murtaa'aa ta'anii garuu specifically adda baafamanii lakkoofsaan barreeffaman jennaan jechuudha. Mee yaada kanaaf hima fakkeenyaa tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Innis Gameda will have finished his homework by 9 kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana keessatti by 9 kan jedhu sa'aatii 9 irratti kan jedhu ibsuuf kan galedha. Egaa namni hima kana dubbates sa'a 9 jedhamee fi hima fakkeenyaa kana keessatti ibsameen duratti himicha kana akka dubbate hubanna. Himni fakkeenyaa kunis egaa kan dubbatame sa'aatii gara ganamaa ta'ee fi tilmaamaan sa'a 4:05tti kan dubbatame ta'uu ni danda'a. Walumaa galatti sa'a 9 duratti akka ta'e hubannaan rakkoo takka hin qabu. Hima fakkeenyaa jalqabaa kanas walumaa galatti yeroo gara afaan Oromootti hiiknu Gammadaan hojii manaa isaa sa'a 9 irratti xumureera kan jedhu ta'a. Ladies and gentlemen, don't be tempted to believe that this sentence is made of past tenses. Yeroo teensii future perfect tense jedhu kana fayyadamnu egaa hima Ingiliffaa tokko ittiin uumnee dubbachuudhaaf taatee gara fuula duraatti dalagamuuf deemu tokko yaadaan bira dabarree akka taateen sun hojjetamee xumuramee wayitti taaticha gara duubaatti ilaalaa dubbanna. Akka hima fakkeenyaa Gameda will have finished his homework by 9 jedhuttis mucaan yookaan namni Gammadaa jedhamu sa'a 9 gara fuula duraatti dhufuuf deemu irratti hojii manaa isaa hojjetee akka xumuruu dubbata. Osoo bakka kanatti egaa hima Gameda will have finished his homework by 9 jedhuu fi future perfect tenseedhaan ijaarame kana simple future tense fayyadamuudhaan ibsine Gameda will finish his homework by 9 kan jedhu ta'a. Kun ammoo Gammadaan hojii manaa isaa sa'a 9 irratti hojjetee ni xumura kan jedhutti hiikama. Egaa hima fakkeenyaa kana irraa akka hubannutti adda addummaan simple future tense fi future perfect tense qaban
Future perfect tense fayyadamuudhaan gammadaan hojii manaa isaa sa'a 9 irratti xumureera. Sa'a 9 irratti xumureera kan jedhu yeroo ta'u, simple future tense yeroo fayyadamnu ammoo gammadaan hojii manaa isaa sa'a 9 irratti hojjetee ni xumura. Sa'a 9 irratti hojjetee ni xumura kan jedhutti hiikama yookaan kan jedhu ta'a. Future perfect tensiif hojjetee xumureera yeroo jennu simple future tensiif ammoo hojjetee ni xumura jenna jechuudha. Moreover, tensiin future perfect tense jedhu kun yeroo hunda verbii will yookaan shall jedhu futurii yookaan ennaa fuulduree agarsiiftuu waan of keessaa qabuuf teensota past jedhaman waliin akka isin jalaa wal hin dhoofneef ittiin adda baafachuu ni dandeessu. Next, bakka kana irratti itti dabalee kan hubachuu qabdan yeroo murtaa'an hima future perfect tense qabu tokko keessatti ibsamu vague yookaan kan sirriitti adda ba'ee hin ibsamne ta'uus ni danda'a. Fakkeenyaafis yeroo murtaa'an hima future perfect tense qabu tokko keessatti ibsamu kanneen akka tomorrow, next week, next month, next year kanneen jedhan fa'aa ta'uu ni danda'a. Mee yaadni kun akka sirriitti isinii galuu danda'uuf namni tokko next week yookaan torbee dhufu yeroo jedhu torbee dhufu sana keessatti guyyaa kam akka ta'e adda ba'ee waan hin ibsamneef yeroo caqafame sana vague yookaan kan sirriitti adda ba'ee hin ibsamne taasisa. Sababni isaas torbee dhufu yeroo jennu torbee dhufu keessa guyyoota torbatu jiru. Guyyaa torba sana keessaa guyyaa kam akka ta'e adda baafamee waan hin ibsamneef torbee dhufu callisnee yeroo jennu yeroo ibsame sana vague yookaan adda ba'ee kan hin ibsamne godha jechuudha. Garuu ammoo bakka kanatti egaa hordoftoota keenyaa yeroon adda ba'ee hin caqafamne kun deadline yookaan xumura qabaachuun dirqama. Kana jechuunis namni tokko next month yeroo jedhu ji'a yookaan baatii dhufu sana irraa yerichi hin darbu jechuudha. Deadline yookaan xumura akka qabaachuu qabudha jechuudha. Yeroon murtaa'aa nuti future perfect tense keessatti fayyadamnu. Mee yaada kana sirriitti hubachuudhaaf hima fakkeenyaa tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Innis Chaltu will have completed her first degree by next month kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu ji'a yookaan baatii dhuftutti Caaltuun digirii jalqabaa ishii xumurteetti kan jedhu ta'a. Egaa akkuma isinis hima fakkeenyaa kana irraa hubattanitti mucayyoon Caaltuu jedhamtu ji'a dhufu keessa digirii jalqabaa ishii akka qabattu hubanna. Ji'ni dhufu yeroo murtaa'aa ta'us garuu hima kana keessatti guyyaan waan hin ibsamneef baatii dhufu keessa boontuun guyyaa isa kam akka digirii jalqabaa ishii xumurtu waan adda ba'ee hin ibsamneef yeroo murtaa'aa hima kana keessatti ibsame vague yookaan kan adda ba'ee hin ibsamne godha jechuudha. Garuu ammoo egaa bakka kanatti yeroon adda ba'ee hin caqafamne kun deadline yookaan xumura qabaachuun dirqama. Kana jechuunis namni tokko next month yeroo jedhu ji'a yookaan baatii dhufu sana irraa yerichi hin darbu jechuudha.
Kanaaf walumaa galatti yeroo future perfect tense fayyadamnee hima Ingiliffaa tokko uumnu yeroon murtaa'aa himicha keessatti fayyadamnu specifically adda ba'ee lakkoofsaan kan ibsamuu fi kaan ammoo vague ta'ee adda ba'ee kan hin ibsamne ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha. Okay guys, haalli inni lammaffaa tensii future perfect tense jedhu kana fayyadamuuf nu dandeessu ammoo gara fuula duraatti taatee murtaa'aa ta'ee fi hojjetamuuf deemu tokkoon duratti taatee biraa tokko akka hojjennee xumurru ibsuu yeroo barbaannudha. Taatee ni hojjetama jedhamee murtaa'e tokko duratti wanta tokko hojjennee akka xumurru yeroo ibsuuf barbaannu teensii future perfect tense jedhu kana fayyadamna jechuudha. Akkuma isinis yaadattan haalli tokkoffaa teensii future perfect tense jedhu fayyadamuuf nu dandeessisu sa'aatii yookaan yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon duratti taatee tokko hojjennee akka xumurru ibsuu keessattidha. Haala isa lammaffaa kana keessatti ammoo taatee murtaa'aa ta'e tokkoon duratti taatee kaan gara fuula duraatti dalagnee akka xumurru ibsuu keessattidha jechuudha. Mee egaa yaada kana sirriitti hubachuudhaaf hima fakkeenya nuuf ta'u tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Innis by the time you arrive at the meeting hall we will have finished our meeting kan jedhudha. Akkuman kana dura dubbadhe egaa haalli inni lammaffaa tensii future perfect tense jedhu kana fayyadamuuf nu dandeessu. Gara fuula duraatti taateen tokko osoo hin ta'in taatee kaan dalagnee akka xumurru ibsuu keessatti taatee kaan dalagnee akka xumurru ibsuu keessattidha jechuudha. Hima fakkeenyaa kanas yeroo gara afaan Oromootti hiiknu sa'aatii ati galma walgahii geessutti nuti walgahii xumurreerra kan jedhutti hiikama. Himni fakkeenyaa kun kan dubbatame haasaa bilbilaan godhame keessatti fakkaata. Innis nama walgahii irraa barfate tokkoon yeroo ati bakka walgahii geessutti nuti walgahii goonee qaata xumurree yaada jedhu ibsuufiif ta'a jechuudha. Hima fakkeenyaa by the time you arrive at the meeting hall we'll have finished our meeting jedhu kana keessattis taateewwan wal duraa duubaan ta'uuf deeman lama arganna. Taateen jalqabaa ta'uuf deemus kan we will have finished our meeting yookaan walgahii keenya xumurreerra kan jedhu yeroo ta'u, taateen lammaffaa irratti ta'uuf deemu ammoo by the time you arrive at the meeting hall yookaan yeroo ati bakka walgahii geessutti kan jedhudha. Moreover yeroo hunda barreeffama keessatti yeroo taatee lammaffaa irratti ta'uuf deemu jalqaba irratti barreessinu egaa hordoftoota keenyaa osoo taatee jalqaba irratti ta'uuf deemu hin eegaliin yookaan hin jalqabiin koomaa yookaan qoodduu kaa'uu qabna. Hima fakkeenyaa by the time you arrive at the meeting hall we will have finished our meeting jedhu keessattis by the time you arrive at the meeting hall kan jedhu taatee lammaffaa irratti ta'uuf deemu waan ta'eef by the time you arrive at the meeting hall jennee koomaa yookaan qoodduu erga keenye booda hima jalqaba irratti ta'uuf deemu yeroo hunda verbii will jedhu kan qabu itti aansinee barreessina jechuudha. Garuu ammoo egaa hordoftoota keenyaa barreeffama keessatti yeroo taatee jalqaba ta'uuf deemu jalqaba irratti barreessine
Taatee lammaffaa irratti ta'uuf deemu ammoo lammaffaa irratti aansinee barreessinu komaa yookaan qoodduu fayyadamuun nu hin barbaachisu. Fakkeenyaafis hima fakkeenyaa by the time you arrive at the meeting hall we will have finished our meeting jedhu kana taatee jalqaba irratti ta'uuf deemu dursuudhaan we will have finished our meeting by the time you arrive at the meeting hall jennee osoo komaa yookaan qoodduu hin fayyadamiin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Bakka yookaan wal duraa duuba taatee tokkoffaa fi lammaffaa irratti ta'uuf deemanii jijjiiruunis hiikaa yookaan yaada himichi dabarsu irratti rakkoo tokko akka hin qabnee fi yaada wal fakkaataa akka dabarsan beekuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan egaa himoonni fakkeenyaa kan akka I will have prepared dinner before you come. Should have fallen asleep by the time we get home. The train will have left by the time you reach the station. Jedhanis taatee murtaa'aa ta'e tokkoon duratti taatee kaan gara fuula duraatti dalagnee akka xumurru ibsuudhaaf akka fakkeenyaatti himoota fudhachuu dandeenyudha jechuudha. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenya haalonni lamaan teensii future perfect tense jedhamu kana fayyadamuuf nu dandeessan tokkoffaa gara fuula duraatti yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon duratti taatee tokko dalagnee akka xumuruu dandeenyu ibsuu fi lammaffaa irratti ammoo taateen tokko osoo hin xumuramiin taatee kan biraa tokko hojjennee akka xumurru ibsuu keessattidha jechuudha. Welcome back guys. Amma ammoo itti aansinee formulaa yookaan structurii sadan tensii future perfect tense jedhu kana fayyadamuudhaan himoota ingiliffaa adda addaa uumnee itti fayyadamuuf nu gargaaran formulaawwan adda addaa sadantu jiru. Isaan kanas tokko tokkoon adda baasnee waliin ilaalla. Formulaan yookaan structurein inni jalqabaa future perfect tense fayyadamuudhaan himoota ingiliffaa adda addaa uumuuf nu dandeessus kan yaada positive yookaan positive ta'e tokko ittiin ibsuuf gargaaramnudha. Innis egaa structurii subject plus will plus have plus past participle yookaan V3 jechoota ingiliffaa jedhee kan itti fudhachuudha. Egaa akkuma isin yaadattanii fi anis kana dura dubbadhe future perfect tense fayyadamuudhaan taateen gara fuula duraatti ta'uuf deemu ibsinu sun yeroo murtaa'aa ta'een yookaan taatee lammaffaa dalagamuu deemuun daangeffamuu qaba. Kana jechuunis egaa taateen nuti tensii future perfect tense jedhu kana fayyadamuudhaan ibsinu kamuu deadline yookaan xumura qabaachuu qaba jechuudha. Deadlinein yookaan xumurri sunis yeroo murtaa'aa ta'een kan daangeffamu ta'uu ni danda'a. Lammaffaa irrattis taateen future perfect tenseedhaan ibsinu sun taatee lammaffaadhaanis daangeffamuu ni danda'a. Mee yaada kana gara fuula duraatti sirriitti ibsaa waan deemnuuf amma gara formulaa future perfect tense isa jalqabaa subject plus will plus have plus past participle yookaan V3 plus jedhee kan itti fufutti haa deebinu. Formulaa future perfect tense jalqabaa kana keessatti egaa bakka subject jedhutti subjectoota kanneen akka I, you, we, he, she fi they jedhamfaa fayyadamnee hima ingiliffaa uumuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti egaa hordoftoonni keenya kan hubachuu qabdan
Structuring subjectitti aanee dhufuu fi will have jedhu subjectiin nuti himicha keessatti fayyadamne yoo singularis pluralis ta'e hin jijjiiramu. Isuma fayyadamna jechuudha. Kan will have jedhu fayyadamna. Barnoota keenya leessanii 5ffaa keessatti ni yaadatte yoo ta'e present perfect tense keessatti verb to have haazii fi have jedhaman fayyadamuudhaaf subjectiin nuti hima uumnu keessatti fayyadamnu dhiibbaa akka qabu waliin ilaallee turre. Future perfect tense keessatti garuu subjectiin nuti fayyadamnu singularis yoo ta'e pluralis yoo ta'e subjectitti aanee auxiliary verboota will have jedhu fayyadamna malee will has kan jedhu yoomuyyuu fayyadamuu hin qabnu. Kun dogoggora jechuudha. Auxiliary verbiin will jettu taateen sun akka gara fuula duraatti ta'uuf deemuu agarsiisuuf kan galtedha. Bakka will jedhuttis auxiliary verbii shall jedhus fayyadamuu ni dandeenya. Garuu yeroo baay'ee persanii 90 fi isaa ol jechuu ni dandeenya. Namoonni auxiliary verbii shall jedhu irra kan will jedhu haasaa fi barreeffama isaanii keessatti fayyadamu. Egaa kanas beekuun barbaachisaadha. Will kan jedhutti aanee ammoo auxiliary verbii have jedhu arganna. Have kan jedhus himichi teensii taayipii perfectii qabaachuu isaa ibsuuf kan galedha. Yoomuyyuu future perfect tense keessatti egaa hordoftoota keenya bakka jecha have jedhutti jecha has jedhu bakka buufnee fayyadamuun dogoggora. You need to keep this important point in mind. Next, formii future perfect tense jalqabaa kana keessatti auxiliary verboota will have jedhutti aansee kan argannu ammoo past participle yookaan V3 jechoota Ingiliffaa kan bakka bu'udha. Waa'ee V3 yookaan past participle ammoo barumsa keenya leessanii 4ffaa keessatti bal'inaan waan ilaallee jirruuf egaa hordoftoota keenya namoonni past participle yookaan V3 jechoota Ingiliffaa irratti gaaffii qabdan yookaan waan isiniif hin galle jiraate barumsa keenya leessanii 4ffaa daawwachuu ni dandeessu. Linkii isaa viidiyoo barumsaa kana jala argachuu ni dandeessu. Finally, formula future perfect tense jalqabaa kana irratti V3tti aansee kan dhufu yeroo murtaa'aa ta'e yookaan taatee daangessituu lammaffaa jennu sanadha. Mee formiin future perfect tense jalqabaa kun akka sirriitti isinii galuu danda'uuf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Inni jalqabaas how we will have arrived at the airport station kan jedhudha. Egaa akkuma isinis agartan himni fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhu formii yookaan structurii future perfect tense isa jalqabaa subject plus will plus have plus V3 jedhu fayyadamuudhaan kan uumamedha. Hima fakkeenyaa jalqabaa kana keessattis maqaan hawwii jedhu akka subjectiitti fi jechi arrive jedhu ammoo past participle formii qabaatee arrived kan jedhu ta'ee galee jira jechuudha. Yeroo hundaa future perfect tense keessatti kan yaadachuu qabdanis formii yookaan structurii subject plus will plus have plus V3 jedhu
kan fayyadamnu taatee nuti ibsuu barbaannuu fi gara fuulduraatti jalqaba irratti ta'uuf deemu sanadha. Itti dabalees egaa himni nuti foormii subject plus will plus have plus V3 jedhuun uumnu taateen nuti ibsinu sun gara fuulduraatti akka ta'u ibsuu malee yeroo kamitti fi taatee lammaffaa kam dura akka xumuramu waan nutti himuu hin qabu. Fakkeenyaafis hima fakkeenyaa tokkoffaa how we will have arrived at the airport station jedhu kana directly gara afaan oromootti hiikuun nama rakkisa. Afaan oromoos osoo hin taane afaan kamiinuu himoota akkasii kana directly hiikaa itti kennuun rakkisaadha. Sababni isaas egaa future perfect tense fayyadamuudhaan taateen nuti ibsinu taatee xumura argate garuu ammoo gara fuulduraatti kan ta'uuf deemu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhu kana hawwiin dirree xiyyaaraa geessetti jennee hiikaa itti kennuu hin dandeenyu. Sababni isaas egaa hawwiin dirree xiyyaaraa geessetti kan jedhu taatee past tenseotaan ibsamu waan ta'eefi itti dabalees hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhu kana hawwiin dirree xiyyaaraa ni geessi jennee afaan oromoodhaan hiikaa itti laachuun dogoggora. Sababni isaas hawwiin dirree xiyyaaraa ni geessi kan jedhu taatee simple future tense fayyadamuudhaan ibsamu waan ta'eefi dabalataanis egaa hordoftoota keenyaa yeroo isin hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhu kana ilaaltan himni kun mucayyoon hawwii jedhamtu bakka dirree xiyyaaraa takka ga'uu ishii malee yeroo kamittii fi taatee kam dura bakka dirree xiyyaaraa sana akka geesse hin ibsamne. Hima fakkeenyaa kana irraas beekuu hin dandeenyu. Himni fakkeenyaa kun yaada guutuu kennuuf yeroo taateen sun itti ta'e yookaan taateen lammaffaa hima fakkeenyaa kanatti dabalamuu qaba akka daangaatti yookaan deadline'itti jechuudha. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenyaa rakkoowwan kana furuuf yeroo future perfect tense fayyadamuudhaan hima ingiliffaa tokko uumnu foormii yookaan structurii subject plus will plus have plus V3 jedhutti aansine yeroo murtaa'aa ta'e tokko yookaan taatee lammaffaa gara fuula duraatti dalagamuuf deemu tokko itti dabala jechuudha. Sababa kanaafis egaa hordoftoota keenyaa hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhu kana yeroo murtaa'aa ta'ee fi gara fuula duraa jiru tokko itti dabaluudhaan how we will have arrived at the airport station before 3 p.m. jechuu ni dandeenya yookaan ammoo before 3 p.m. How we will have arrived at the airport station jennee yaada keenya ibsachuu ni dandeenya. Himni fakkeenyaa kunis egaa hawwiin sa'aatii 3 duratti dirree xiyyaaraa geessetti kan jedhutti hiikama. 3 pm kan jedhu ammoo nama himicha dubbateef egaa yeroo gara fuula duraa jirudha jechuudha. Most probably himichi kan dubbatame PM yookaan sa'aatii 1 yookaan 2 irratti ta'uu ni danda'a jedhamee yaadama. Karaa kana foormii yookaan structurii subject plus will plus have plus V3 jedhu irratti yeroo murtaa'aa ta'e tokko dabaluudhaan hima yaada guutuu kennu future perfect tense dhaan uumnee dubbachuu ni dandeenya jechuudha.
In addition, hin dagatinaa yeroo murtaa'an nuti hima future perfect tense keessatti fayyadamnu sa'aatiidhaan kan adda ba'ee hin ibsamnee fi kanneen akka next week, next month fi next year jedhamfaallee ta'uu akka danda'u kana dura ilaallee akka jiru yaadachuu qabdu. Moreover, the other important point here is hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station jedhutti taatee lammaffaa gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko itti dabaluudhaan how we will have arrived at the airport station by the time Boonsaa gets the tickets yookaan by the time Boonsaa gets the tickets how we will have arrived at the airport station jennee taatee tokkoon duratti taateen biraa akka gara fuula duraatti dalagamee darbu ibsuu ni dandeenya. Hima fakkeenyaa kanas gara afaan Oromootti yeroo hiiknu sa'aatii Boonsaan tikkeetta muretti hawwiin dirree xiyyaaraa geessetti yaada jedhu kenna. Mee hima fakkeenyaa kana taayimlaayinii fayyadamuudhaan haa ibsinu. Akkuma isinis hordoftoonni keenya taayimlaayinii kanarraa arguu dandeessanitti egaa lakkoofsi tokko bakka namni tokko dhaabbatee hima future perfect tense qabu tokko dubbatudha. Lakkoofsi lama ammoo taatee nuti foormii yookaan structure future perfect tense subject plus will plus have plus v3 jedhu fayyadamuudhaan ibsuu barbaannu sana kan bakka buudha jechuudha. Lakkoofsi lama. Lakkoofsi sadaffaa ammoo taatee lammaffaa fi taatee nuti future perfect tense fayyadamuudhaan ibsuu barbaannuun duubatti ta'uuf deemudha. Sana jechuun taateen kun taatee lammaffaa deadlaayinii ta'ee galedha jechuudha. Haaluma kanaan egaa hima fakkeenyaa how we will have arrived at the airport station by the time Boonsaa gets the tickets jedhu keessaa kan how we will have arrived at the airport station jedhu taayimlaayinii kana irraa lakkoofsa lammaffaadhaan yeroo bakka bu'u by the time Boonsaa gets the tickets kan jedhu ammoo lakkoofsa sadiin bakka bu'a jechuudha. Sababni isaas egaa akkuman kana dura dubbadhe taateen nuti structure future perfect tense subject plus will plus have plus v3 jedhuun ibsinu yeroo hunda kan jalqaba irratti ta'udha waan ta'eefi walumaa galatti egaa hordoftoota keenyaa future perfect tense keessatti expressionoonni waaltawaa ta'anii fi yeroo baay'ee hima future perfect tense qabu keessatti fayyadamnu kanneen akka by jedhee kan itti fufu by the time jedhee kan itti fufu before kan jedhu until yookaan till kan jedhu by then kan jedhu by the end of kan jedhuu fi by tomorrow, by Friday, by next week, by next month, by next year kanneen jedhanfaa common expressionii yeroo baay'ee himoota future perfect tense qaban keessatti fayyadamnu waan ta'aniif common expressionoota kana qalbeeffachuun barbaachisaadha. Structure future perfect tense jalqabaa subject plus will plus have plus v3 jedhuufis egaa himoota fakkeenyaa dabalataa by 8 o'clock tomorrow I will have taken my first final exam I will have finished my assignment by midnight by the end of this month I'll have visited my brother kanneen jedhanfaa akka fakkeenyaatti dabalataan kennuu ni dandeenya. Isinis hordoftoonni keenya fakkeenyota biroo dabalataa ta'an fudhattanii shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Let's keep going.
Welcome back, ladies and gentlemen. Itti aansuudhaan ammoo foormii yookaan structurii future perfect tense isa lammaffaa hima yaada negatiif yookaan yaada negatiiva ta'e tokko ittiin ijaarree dubbachuu dandeenyu waliin ilaalla. Structurichis subject plus will plus not plus have plus past participle yookaan V3 plus jedhee kan itti fufudha. Egaa hordoftoota keenya akkuma isinis agartan structurii lammaffaa kun structurii future perfect tense isa jalqabaa wajjin almost wal fakkaataadha. Wanti adda isaan godhu yoo jiraate jechuma not jedhu qofaadha. Kunis egaa future perfect tense keessatti yaada pozitiiva ta'e tokko yeroo ibsuuf barbaannu foormii yookaan structurii subject plus will plus have plus past participle kan jedhu yeroo fayyadamnu yaada negatiiva ta'e tokko ibsuuf ammoo structure yookaan formulaa subject plus will plus not plus have plus past participle jedhu fayyadamna jechuudha. In another word, structurii isa jalqabaa subject plus will plus have plus past participle jedhu irratti jecha not jettuu dabaluudhaan structurii isa lammaffaa yaada negatiivaa ittiin ibsuu dandeenyu argachuu ni dandeenya jechuudha. Structurii future perfect tense lammaffaa kanas kan fayyadamnu egaa taateen tokko gara fuula duraatti akka hin dalagamne yookaan akka hin hojjetamne ibsuuf yeroo barbaannudha. To put things in a much better perspective, egaa structuring future perfect tense lammaffaa kun taateen tokko yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon duratti yookaan taatee lammaffaa murtaa'aa ta'e tokkoon duratti dalagamee akka hin xumuramne ibsuuf nu gargaara jechuudha. Akkuma isin yaadattanis egaa structurii future perfect tense isa tokkoffaa kan fayyadamnu taatee yaada pozitiivaa gara fuula duraatti akka xumuramuu beeknu tokko ibsuuf yeroo barbaannudha. Kanas foormiin yookaan structuring future perfect tense inni lammataa subject plus not plus have plus past participle plus jedhee itti fufu kun ammoo taatee yaada negatiivaa gara fuula duraatti akka hin xumuramne beeknu tokko ibsuudhaaf gargaaramne jechuudha. Isa jalqabaa akka xumuramu kan beeknu, isa lammataa immoo akka hin xumuramne kan beeknu ibsuuf itti fayyadamna jechuudha. You need to keep this difference in mind. Mee egaa hordoftoota keenya foormii yookaan structurii future perfect tense lammaffaa yaada negatiivaa ittiin ibsuuf nu gargaaru kanaaf himoota fakkeenya nuuf ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Fakkeenyi inni jalqabaas egaa taatee yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon kan daangeffamedha. Innis they will not have been married by next month kan jedhudha. As you can see hima fakkeenyaa kana keessaa jecha not jettu osoo baasnee hima yookaan foormii structurii subject plus will plus have plus past participle kan jedhu arganne jechuudha. Kun ammoo kan agarsiisu jecha negatiivaa not jettu fayyadamuudhaan yaada negatiiva ta'e tokkoo fi gara fuula duraatti hojjetamuuf hin deemne tokko ibsuu ni dandeenya jechuudha. Hima fakkeenyaa they will not have been married by next month jedhu keessattis jechi they jedhu akka subjectitti jechi been jedhu ammoo akka V3tti yookaan past participle jecha be jedhutti galanii tajaajilaa jiru. Yeroon by next month jedhu ammoo yeroo murtaa'aa taatee nuti ibsuuf barbaannu sana daangessuudha yookaan deadline isaati. By next month yeroo jennus yeroo murtaa'aa ta'edha.
Garuu egaa asirratti yeroon kun specifically adda baafamee baatii sana keessatti guyyaa kam akka ta'e waan adda baafamee hin ibsamneef yeroo sana beek godha jechuudha. Mee egaa hordoftoota keenyaa hima fakkeenyaa lammaffaa taatee lammaffaadhaan daangeffame kana ammoo waliin haa ilaallu. Innis my mother will not have prepared dinner before my father gets home from work kan jedhudha. Egaa akkuma isinis agartan hima fakkeenyaa lammaffaa kana keessaa taateewwan lama arganna. Inni jalqabaas my mother will not have prepared dinner kan jedhudha. Inni lammaffaa ammoo my father gets home from work kan jedhudha. Walumaa galatti egaa himni fakkeenyaa kun kan ibsu harmeen mucaa hima kana dubbatee haga abbaan manaa ishii hojiirraa manatti galutti irbaata akka hin dalagne dubbata. Himni fakkeenyaa my mother will not have prepared dinner before my father gets home from work jedhus harmeen kiyya haga abbaan kiyya hojiidhaa manatti galutti irbaata hin qopheessine kan jedhutti hiikama. Egaa hordoftoota keenya walumaa galatti foormii yookaan structurii lammaffaa future perfect tense subject plus will plus not plus have plus past participle jedhu fayyadamuudhaan taateen tokko gara fuula duraatti yeroo murtaa'aa ta'e tokkoonii fi taatee lammaffaa murtaa'aa ta'e tokkoon duratti akka hin dalagamne yookaan akka hin hojjetamne ibsuudhaaf nu gargaara jechuudha. Keep this important point in mind. Welcome back guys. Itti aansuudhaan ammoo foormii yookaan structurii future perfect tense isa dhumaa hima gaaffii ittiin uumnee namoota adda addaa gaafachuu dandeenyu waliin ilaalla. Innis structurii will plus subject plus have plus past participle yookaan V3 plus jedhee kan itti fufudha. Himni kunis egaa hima gaaffii waan ta'eef dhuma irratti question mark yookaan mallattoo gaaffii ni qabaata. Structure yookaan foormii future perfect tense sadaffaa kana hima gaaffii uumnee itti nama gaafachuuf nu gargaara. Yeroo akkasii fayyadamna jechuudha. Structuring yookaan formulaan future perfect tense sadaffaa kunis egaa hordoftoota keenyaa gaaffiilee adda addaa uumnee ittiin namoota gaafachuuf nu gargaara. Hima gaaffii kanas kan fayyadamnu yeroo nuti taateen gara fuula duraatti dalagamuuf jiru tokko haga yeroo gara fuula duraa keenya jiruu fi murtaa'aa ta'e tokkotti yookaan ammoo haga taatee lammaffaa murtaa'aa ta'ee fi gara fuula duraatti dalagamuuf deemu tokkotti akka xumura argate baruu barbaannudha. Xumura argateera moo hin arganne kan jedhu adda baafachuuf yeroo barbaannu question mark yookaan mallattoo gaaffii fayyadamnee structurii will plus subject plus have plus past participle kan jedhee itti fayyadamuudhaan gaaffii keenya dhiyeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Mee egaa hordoftoota keenyaa structurii future perfect tense sadaffaa kanaaf himoota fakkeenya nu ta'an lamaan tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Himni fakkeenyaa inni jalqabaas will she have sent an email until tomorrow kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kanas literally gara afaan oromootti yeroo hiiknu haga boriitti ishiin ergaa imeelaa ergiteetti kan jedhu ta'a. Garuu ammoo hordoftoonni keenya hundi kan hubachuu qabdan asirratti himoota future perfect tenseedhaan ijaaraman gara afaan oromootti sirriitti hiikuun baay'ee rakkisaadha. Isinis ni agartu yookaan ni hubattu jedheetan abdadha. Garuu yaanni future perfect tense kun akka sirriitti isinii galuu danda'uuf haguma danda'ame himoota fakkeenyaa gara afaan oromootti hiikaa waliin deemna jechuudha.
Hima fakkeenyaa will she have sent an email until tomorrow jedhu keessattis egaa she kan jedhu akka subjectiitti jechi send jedhu ammoo past participle formidhaan sent ta'ee akka visiriitti galee jira jechuudha. Mee formii yookaan structurii future perfect tense sadaffaa will plus subject plus have plus participle jedhu kanaaf hima fakkeenyaa dabalataa taatee lammaffaa murtaa'aa ta'e tokkoon daangeffame tokko itti idaanee waliin haa ilaallu. Innis will you have finished your homework by the time your father gets home kan jedhudha. Hima gaaffii kana keessatti egaa akkuma isinis agartan taateewwan lama arganna. Taateen inni jalqabaas will you have finished your homework kan jedhudha. Inni lammaffaa ammoo your father gets home kan jedhudha jechuudha. Hima fakkeenyaa kanas literally yeroo gara afaan oromootti hiiknu egaa hordoftoota keenyaa yeroo abbaan kee mana ga'utti hojii manaa kee xumurteetta kan jedhu ta'a. Akkuman kana dura dubbadhees egaa hordoftoota keenyaa future perfect tense fayyadamuudhaan taateen nuti ibsinu taatee gara fuula duraatti dalagamee xumuramu ta'ee garuu ammoo nuti akka taatichi xumuramee wayitti hima uumnee dubbanna. That's why the future perfect tense refers to a completed action in the future. So haala kanaan future perfect tense fayyadamnee taatee gara fuula duraatti ta'e tokko yeroo murtaa'aa ta'e tokkoo fi taatee lammaffaa murtaa'aa ta'een daangessuudhaan hima gaaffii uumnee namoota gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Akka referaansii isinii ta'uufis himoota fakkeenyaa structurii future perfect tense sadaffaa kana fayyadamuudhaan ijaaraman kanneen akka will they have gone home by tomorrow morning? Will Kia have finished her final exam before the holiday? Jedhanis akka fakkeenya dabalataatti kennuu ni dandeenya. Egaa isinis hordoftoonni keenya himoota fakkeenyaa adda addaa structurii sadaffaa kana fayyadamuudhaan itti dabaltanii qayyabachuu ni dandeessu jechuudha. You need to keep this important point in mind. Welcome back guys. Erga maalummaa future perfect tense fi structure yookaan formii sadan hima future perfect tense qabu ittiin uumuu dandeenyu waliin ilaallee booda ammoo dhuma irratti faayidaa tense future perfect tense jedhu kana waliin ilaalla. Egaa akkuma kana dura waliin ilaalletti future perfect tensein subjectoota hundaafuu structure wal fakkaataa qabaata. Innis subject plus will plus have plus v3 plus jedhee kan itti fufudha jechuudha. Kana jechuunis egaa formiin future perfect tense will plus have plus v3 jedhu hin jijjiiramu. This means it is the same for all persons and you need to keep this in mind. Next, walumaa galatti egaa hordoftoota keenyaa future perfect tensein hima Ingiliffaa uumnee dubbachuu keessatti faayidaa gurguddoo lama qaba. Faayidaa future perfect tense lamaan kanas yeroo structurii future perfect tense ilaalaa turretti fakkeenya waliin qayyabachaa turre. Wal yaadachiisuudhumaafis egaa faayidaan future perfect tense inni jalqabaa taatee gara fuula duraatti akka dalagamu beeknu akka waan dalagameetti dubbachuudha. Kana ammoo kan gochuu dandeenyu structurii will plus have plus v3 jedhu fayyadamuudhaani. Yeroo kana goonus taatee ibsaa jirru sana yeroo murtaa'aa ta'e tokkoon daangessuun barbaachisaadha. Mee akka yaadannootti himoota fakkeenyaa Abdi will have bought a car by next month. Should not have finished her work until tomorrow. Will you have met your girlfriend at 9 p.m. kan jedhanfaa akka fakkeenyaatti kennuu ni dandeenya. Isinis himoota fakkeenyaa nuuf ta'uu danda'an biroo itti dabaluu ni dandeessu.
Faayidaan future perfect tense inni lammataa immoo taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu tokko akka waan dalagametti taatee lammaffaadhaan daangessinee ibsuudha. Taatee lammaffaadhaan daangessuu isa jennu jechuudha. Deadlaayinii isaa. Faayidaa future perfect tense lammaffaa kanaafis himoota fakkeenyaa by the time I get home my mother will have cooked dinner kan jedhu will have traveled to Harar before the manager cancels the meeting kan jedhuu fi Bona will have met his sister by the time the restaurant closes jedhamfaa akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. You can add more examples to this list, ladies and gentlemen. Egaa hordoftoota keenya tensii future perfect tense jedhu kana keessatti faayidaalee lamaan kana qabannaan gahaadha. So this is all about the future perfect tense. One is to know before he or she is able to make a sentence with future perfect tense, and I hope it helps. Egaa hordoftoota chaanaala English for Oromiyaa barumsa keenya leessanii ja'affaa kana keessatti waa'ee future perfect tense ilaallee jirra. Leessanii torbaffaa keenya itti aanu keessatti ammoo waa'ee past continuous tense waliin baranna. Yaadaa fi gaaffii teensota 12 irratti qabdan kamuu nuuf erguu ni dandeessu. Barumsoonni afaan Ingiliffaa chaanaala English for Oromiyaa jedhu kana irratti torbeedhaan gadhiifamanis akka isin hin dabarreef subscribe gochuun hordofuu hin dagatina. Barumsa keenya leessanii ja'affaa kana irraas waa barattaniittu jennee abdannaa. Haga barumsa keenya leessanii torbaffaattis barumsa leessanii ja'affaa kana keessatti barattan qayyabachaa akka nu eegdan isin yaadachiifnaa. Yeroo gaarii. And battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.